waaqayyo nama akka kee kan isaaf taatu kan isa gargaaru kan akka isaatiin isaaf kenne addaami uumamaa jedhee baay'ee jiraate waaqayyo waan hundumaa uume aboo irratti kenneef waan hundumaa argee aboo qaba eeguudhaaf kunuunsuudhaaf garuu jecha kana hamma reefu ta'e umurii dhalate keessa jireenya jiraate keessa kan inni amma reefu ta'e jedhe gaafa waaqayyo nama fuudhee kan akka isaati Yohaaniin fuudhee gaafa kennu naatti komee warri musurru amma reefu ta'edha. Gaa'ela jechuun akkas iddootti fedhiin dhala namaa inni guddaan galma ga'u lafti namni ka'eera milkaa'eera naata'eera moheera lafti namni itti jedhu keessa inni guddaan gaa'i isa kana maal jedha kutaa kana warri karra dallaa keessatti wal ga'an maanguddoonni cidhaa ruutii fi bu'aa sirmaachuudhaaf nuyi kanaaf Imaayii jechuun dhugaa baatuudha yookaan ragaadha. Maaliif dhugaa baatuudha? Namichi kuni bu'aas ruutiin fuudhu ruut bu'aasitti heerumuudhaaf nuti imaayiidha ragaadha dhugaa baatuudha. Lafa ragaan jirutti lafa waanti jirutti lafa nami jirutti lafa akkasuma geggeessitoonni keessa jiranitti lafa hiriyoonni keessa maatii keessa jiranitti ragaa hedduu keessatti gaa'ela kana kan godhatte imaayiidhaan isa kanaaf heeli eebbisu kutaa sanatti waan isaan jedhanii eebbisan dubartii haadha manaa kee ta'uuf jirtu kana waaqayyo akka Raahel akka Liyaa warra ijoollee Israa'el horan siif haa godhudha. Eebbi kana caalu jiru waaqayyo haadha manaa keedhaan akka Raahel akka Liyaa warra ijoollee Israa'el horan sana waaqayyo siif haa godhudha. Liyaan Raahel haadha manaa Yaaqoob ergaa waaqayyo maqaa isaa Israa'elitti jijjiiree dubartoota kanarraa inni ijoollee argate ijoollee baay'ee argateera ijoollee dhiiraa argateera Liyaarraa ijoollee durbaas irraa argateera Raahel irraas ijoollee argateera qomoo Israa'el yookaan qomoo Israa'el sanyii Israa'el 12 inni nuyi jennu kuni mana Yaaqoob yookaan mana Israa'el warra dhalatanii hiddi dhalootaas keessa hin jiru. Isa kanaaf akka Raahel akka Liyaa warra Israa'eliif ijoollee horanii haa godhanii eebbisu. Anis maqaa Yesuusiin nan eebbisu. Qomoo kee keessatti biyya kee keessatti waldaa kee keessatti atis waaqayyo nama jabaa sinaa godhu nama jabaa ta'e jedhanii eebbisu. Beetlehem keessattis maal godhadhu gurra godhadhu jedhan. Eebbi namaa gaarii namni nama eebbisuun waldaan nama eebbisuun hiriyaan nama eebbisuun maatiin nama eebbisuun bu'aa malee miidhaa hin qabu. Iddoo namni jirutti iddoo namni sin eebbisuutti iddoo waldaan argamtee sin eebbisuutti kabajaan eebbaan gaa'ila godhachuun milkaa'ina guddaadha. Jireenyi keessaniif bu'uur sagalee waaqayyoo jireenya keessan gaa'ila keessaniif murteessaan eebba waldaa kiristaanaati eebba amantootaati eebba maatiiti maqaa Yesuusiin eebbifama. Qeeqees ijoollee warra waaqayyo dubartii kanarraa siif kennu kanaan akka qe'ee faarisaa ta'e qeeqee ijoollee waaqayyo dubartii kanarraa siif kennuun qeeqee akka qe'ee faaris haa ta'u. Kana jechuun jechuudha waaqayyo dubartii kanarraa ijoollee siif haa kennu jedhanii eebbisan. Kaayyoon nuti gaa'elaayyuun ni tokko achitti itti dhala namaa sanyiin namaa akka itti fufuufi waaqayyo dhalaaf akkasumas dhiir akka ni wal fuudhuuf waaqayyo gaa'ela hundeesse waan ta'eef akka kanatti eebbisu. Akka kanatti bu'aasiin ruutiin ofitti maal godheedha hin fudhate. Erga namoonni kun eebbisanii bu'aas ruutiin ofitti fudhate. Sana booddee erga inni ofitti fudhate haadha manaa godhate yeroo inni ishee bira ga'etti amma gaa duraan namatti eebbisu
yeroo inni ishee bira ga'etti Waaqayyo ishee eebbisee. Ameen. Waaqayyo maal godhe? Ishee eebbisee. Waaqayyo waan ishee eebbiseef ulfoofte. Waaqayyo waan ishee eebbiseef ilma deesse. Eebbi gaa'ila keessaa salphaa miti. Gaa'ilaan eebbifamuun salphaa miti. Hundi keessan beektu warri gaa'ila keessa jirtan rakkoon gaa'ila keessatti eebbifamuu dadhabuun, gaa'ila keessatti milkaa'uu dadhabuun ammam akka nama miidhu, ammam gatii akka nama kanfalchiisu, ammam jireenya akka nama tadheessu, namoonni gaa'ila isaanii keessatti milkaa'ina dhaban, lolaman, jeeqaman, namaan haa ta'u, seexanaan haa ta'u, mataa isaaniin haa ta'u, aarsaa kanfalan beeku. Namoonni homtuu natti hafee, qabeenyi natti hafee, halaanatti badee, mana koo keessa utuu nagaa qabaadhe, gaa'ila koo keessatti utuu eebbifame, Waaqayyo ana gaa'ila naan kennine, gaa'illi koo abaaramaadha, gaa'illi koo nagaa qabu, gaa'illi koo jeeqamaadha. Eebbinni guddaan karaa biraan diinagdeedhaan eebbifamuudha, hafuuraan eebbifamuudha, jireenya hawaasummaatiin eebbifamuudha, kallattii hundumaan eebbifamuudha. Inni jalqaba namni kan inni eebbifamu qabu gaa'ila keessatti. Gaa'ila keessaa namni eebbifamnaan dhalli jira. Gaa'ila keessaa namni eebbifamnaan qabeenyi jira. Gaa'ila keessatti namni eebbifamnaan nagaan jira, wal hubachuun jira, wal jaalachuun jira. Wanti hin jirre hin jiru. Eebbi keenya eessaa jalqaba? Gaa'ila keessatti jalqaba. Kanaaf gaa'ila jala kana namni hin eebbise, waaqni hin eebbise. Gaa'ila keessa nadhaas namni eebbiseedha, waaqni eebbise. Gaa'illi iddoo eebbaati. Maal jedha macaafa keenya keessaa? Faarfannaa macaafa keenyaa boqonnaa 18:22 namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii hin argatu, Waaqayyo biraas ayyaana hin argata. Waan lama kaa waan gaarii hin argata, Waaqayyo biraa ayyaana hin argata. Achumaan hin argatti sitti dabala. Gadani gooftaa bada. Isa duwwaa argata otoo hin taane namni abbaa manaa isaa isheedhaaf ta'u argatus waan gaarii hin argati, ayyaana hin argati. Kan namaaf ta'u immoo Waaqayyotu namaaf kenna. Waaqayyo kan sii taatu sii kenne. Waaqayyo itti yaadee dhalachuu keessan duratti qopheesse, isatu isheedhaaf ta'a, isheetu isaaf ta'ee sii kenne. Isaan kanaan alatti namni gaa'ilaaf sii ta'u takkallee lafa kanarra hin jiru. Namni haadha manaa isaaf taatu yookaan abbaa manaa isaaf ta'u argatu wanta gaarii argata. Namni waan gaarii argatu nama haadha manaa isaaf ta'u argatu, nama abbaa manaa isheedhaaf ta'u argatutu waan gaarii. Wanti gaarii haadha manaa booda abbaa manaa booda. Erga haadha manaa siif ta'u abbaa manaa siif ta'u argatte waan gaarii waan barbaadu hundumaa argatu. Wanti gaarii nama ammaatti kadhatanii eegdanii hojjetanii dhamaatanii amma ammaatti hin argamne amma argama. Yoo yeroo haadha manaa siif taatu argama, erga abbaa manaa siif ta'u argatte wanti gaarii natti hin arganne hin jiru. Gaa'illi addunyaa eebbaati. Iddootti namni eebbifamu. Gaa'illi iddoo itti Waaqayyo ilaaluudha, iddoo gurri Waaqayyo dhaga'uudha. Har'aa kaasee nuti har'a faarfannee shubbifnee sina jennee miisheen galuu danda'a. Nuyis immoo isin hordofuu dhiisuu dandeenya. Waaqayyo garuu sa'aatii 24 itti isaa sinirraa ibsata. Maaliif jennaan dhaabbata isaati hoogganaan piroojeektii kana Yesuus ilma Waaqayyooti. Waaqayyo gaa'ila irratti hin daraddaru. Jala muree waa hedduu dubbate. Namni isa Waaqayyo walitti qabsiisee namni takkayyuu gargar hin baasin jedhee fixeera Waaqayyo. Yeroo hundumaa gaa'ila kan hordofu Waaqayyoodha. Isa kanaaf gaa'illi iddoo eebbaati. Iddootti namni eebbifamu, iddootti waan gaarii argatanii. Waaqayyo biraayis ayyaana hin argata. Seeroma boqonnaa tokko lakkoofsa 23 Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka keessan jala galfadhaa. Kuni eebba Waaqayyooti. Waaqayyo nama isa uume akkuma beekamu dhiiraaf
dalaw waaqayyo isa uume kana maal jedhe horaay baay'adhaan lafa guutaan namni karaa hedduu namaan ayyaanaan qabeenyaan horaa baay'adhaa lafa guutaan kuni isa caafamedha isa dubbatamedha. Arras isa hojjetu kaleessa isa hojjetu boruus isa hojjetu dhala namarratti warra gooftaa amanan irratti eebbi kuni mana hunda keenyaatti eebba ta'uu qabu kakuu waaqayyooti. Saganaafi horuu baay'achuu lafa guutuudha gaa'illi